Sanbata darbe waaree boodaa kaaseeti lammiileen Oromoo Booranaa ka Keeniyaa jiraatan qophii guyyaa aadaa Booranaa ka qopheessan. Asirrattis Keeniyaa bakka adda addaatii walitti dhufanii hunduu gosaan waan aadaa ofii calaqqisiisu sirba walaloo fi kaanis dhiyeeffatanii jiru. Waan kana nuuma yaade warri amma LIS Boorana ka warri tamaar gurguddan ku waliin teenne gosi cufummaana keenya keessa aadaa ofii kun mul'isuu jirti. Nulleen dikko waa'ee qabnaa achillee amma Oromoo jabaataniti amma kukuyyuta waan nuun beeta nuyetaan beeta State House ka Oromoo duunda keessan kan ujirran qabni yennaan maal afaan Oromoo dubbannaaniti yoo nu Boorana dhabiin amma Boorani beekayyu Uhuruni guddoon beeku sigane duuba amma waan kan wanni ennee fi nulleen of mul'isinu obboleeyyan keenya Itoophiyaallee amne gosseen dhibita Tana River jedhani warra tokko Oromoo jedhani warra kallee amne koota aadaa teentanarra mul'imne mangistiin keenya kulleen nu dhaga'u warri keenyallee cufa nu dhaga'u waan kana duuba jalqaba ammoo takka tana deemsisine guyyaa dhibbifa kunno lafa cafee Oromoo kanaallee maan yaada kan midhaasuu qabnaa akka Booranii wal baratee aadaa isa tan baratu maan nami garkeenya guddoo aadaa irra baati amma ijoolleen keenya garii afaan Booranaa tun beektu afaan mukeen kan tokkollee hin beektu afaan kukuyyuu kan dubbatti yookaan Ingiliis Swahili fa duwwaan kan aadaa tana watti tochine jilakkana tochine awwaana sochine Booranii guddoo laf jiruullee na dhaga'u warri dhaattu kennallee ka gosedduu ka waliin qubannullee nu dhaga'u enne akkasiin jala qaban. Oromoo Booranaa Keeniyaa jiraatuun ala qophii kana gubbaatti hawaasni Oromoo Oromiyaadhaa dhufan irratti hirmaatanii jiru. Miseensonni baandii sirbaa Gumii Gaayoo warra qophii kana irratti hirmaate keessaa takka. Areero Kottoolaa miseensa baandii Gumii Gaayooti. Maqaa Buree Areeroo jedhamuun beekama. Yoo akka walitti dhufan aadaan maaskee reendilfaa jira. Arreendil hin beeku. Gosti dhibii hin beeku. Wannan beeku Booran beeku Gabar beeku achi Gujii beeku. Yoo as dhufoo tokko taaneetiin uffatni adda nu baasa. Uffati warra bareedaa kenna bareedaa. Osoo waan kan cufa yoo akka hojjannee aadaan kun yoo akka fuftee dansaa guddoo gammachuu akka gammachuu akkuma dhagaama jiran akka malee gammati. Namni cutti gammachuu fuuldura mul'ata. Akka lafbuunaa yoo lafti goddaa yoo agiroo lafti miskaanii ar fuulii kiidoti mis qaba. Booranni kun bakka lam jira. Kaan Keenya jira. Kaan Itoophiyaa jira. Duraan uummati kunini abbaan gadaa Boora garaan darbuu hin danda'u. Seerdaawwee dura waan kaan jira. Seerdaawwee kan Booranni tokkummaan kun hanuu cimtu hawalii gallu seerdaawwee kaasee abbootiin gadaa Boona agammaas dhuftee Naarobbi korbi jittiitiif, hagosaatiif, hasabaatiif, halammiitiif dhuftee Olse galu jitu waan guddoo isaa irra gammadaan. Boorana kana ka Keenyaatiif ka Itoophiyaa duri seerii jajjabaani seerii gara Itoophiyaa kana seerii jajjaba. Boorani guddoo gargar cite mangistiin Itoophiyaa kun Booran Keenyaatiif ka Itoophiyaa kan guddoo gargar kuuta. Amma hakutuulle amooyyi Boorani waltum daandaa finni wal keessa qaba. Horiin warra Keenyaa cufummaani godaanee Itoophiyaa qubata Itoophiyaalleen dhufee Keenya qubata warani guddoo wal jaalata guddoo wal dhagaa
amma modiyoo kana guddoo walta dhufuu jira waan cufaanu walta dhufuu jira laftillee nama pireesidaantiin Oromoo jedhanii nuu warra keenyatu ammoo jila kana midhaasin tallee warra Itoophiyaa kana wal dhageennee wal takka taane achiillee yaa'uu qabna. Sabni as qophii kana irratti hirmaate saba tokko. Saba kaan kan Itoophiyaa keessa jiraatu dabalatee sabi kun afaan wal dhaga'uudhaa fi waaltinni barbaachisaadha jedhu Dr. Abdullahi Shongoro. Namni Boorana gaafa buugga kan qoqqoreetti nama waxaafe achi mooyyalfaa yaabal lafaa achi geessu waan an qorkaan booranii dubbisuu danda'a. Waan ammoo Oromoon qortaa sanbaan suni dubbisuu hin danda'u. So warri keenya feelingsiin isaa maantana warri Itoophiyaallee karaa durii sodaa kee jijjiiraaniti ammaan kan diqqoo maan ammaan tan dubbata ammoo waltiin dhufuu feena ani education bureau Addis Ababaallee cufu dhagee soosis afaan Oromoo kan guddoo barbaade conclusion anta jidu wanni afaan gosa tokko namu tokko jalla malee afaan Oromoo cufaatiin. Qophii kana irratti Boorana Keeniyaa jiraatan biratti maqaalii ban jedhamuun kan beekaman itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo irratti argamanii jiru. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Mallas Alem argamanii muummeen ministeeraa Abiy Ahmed nagaa isiniif dha'amaniiru jechaan hirmaattotatti himan. The greetings of the people of Ethiopia and particularly His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. Galgalli Booranaa sanbata darbee kuni waan aadaattis dabalata sagantaa bashannanaa kaanis ni qaba ture. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.